barattoota dura barsiiftota ilmaan teennan har'a eebbifamtu itti gammannu ilmaan teennan hunda dura baga gammaddan baga gammanne biyyi keenyas baga gammade jechuun barbaada. Abboonni maatiin baga gammaddan jechuu barbaada. Baarakallahu fiikum. Har'aan tana fuuldura keenya kan jiran kabajamtoota keessummoota garaagaraa biyya adda addaatirraa Saa'uudirraa biyya adda addaatirraa dhufantu biyya fuuldura keenya jira. Fuuldura keenyatti ulmaa'ii gurguddaatu kanin ani maqaa isaanii hin dhahin yoonin amma laalu arga murtoota gurguddootu jira. Silaa illee hunda isaanii maqaa dha'uudhaaf hangas yeroonis naaf hin ga'u anillee hin danda'u waan ta'eef wali qabatti hundi keessanuu yaamicha keenya kabajanii asitti argamuudhaaf warri laga hedduu ceetanii dhuftan dadhabdanii halkan guyyaa deemtanii lafa jala asitti dhuftanii siree qabattanii eenyumallee gosa kamillee osoo hin tahin xaa'iraa kafaltanii tikkeeta murattanii karaa dheeraa deemtanii dhuftan jazaa keessan rabbi isinii haa kafalu malee nuti jazaa kafaluu hin dandeenyu warri hadaamaa ka isinitti dhuftanillee jazaa kafaluu hin danda'u. Carraan kuni carraa keenya hundaa carraa keessan hunda kulliyyaan tuni kulliyyaa isii jalqabaati malee kulliyyaa dhumaatii miti. Inshaa Allahu ta'ala manaadiqa Itoophiyaa hundattuu iyyuu kulliyyaan hin dhaabbatu. Odoo kulliyyaa dhaabna jenneetu guddifnee jaami'aa goona jennu alhamdulillahi kunoo ar'aan dar akkuma kalee miidiyaan dhageeffattanitti jaami'aan Minisootaa ka far'ii yookaan qirincaabii isii biyya keenyatti banamte jaami'aan digirii fi dippiloomaa fi akkasuma doktoreetii fi profeesaraan eebbiftu banamte hojii eegallee jirra jechuudha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Kuni ni'maa rabbi biyya keenya fide jechuudha. Kulliyyaa bira funnee har'a jaami'atti tarree jirra. Hin jalqabne malee biyyi keenya jaami'aa hedduu barbaada. Jaami'aa hedduu barbaada biyyi keenya. Kulliyyaa hedduu barbaada biyyi keenya inshaa Allahu ta'ala. Manaaxiqa hundatti hin banamti yoo jennu nutu banaa osoo hin taane isinumatu banata inshaa Allahu ta'ala akkuma warra hadaamaa. Ani kulliyyaa amman argitan tana otoo majlisa kanatti makamin waan dalage malee waa'ee majlisa kana wal qabatu akkam taane isinii garanatti fakkaate. Otoo majlisatti makamin isii dalage eegas majlisni irraahuu na fudhate amma quban qabu ilmaanuma tiyya babbareedduu tanatu kulliyyaa tana bareechaa jira. Isin ummanni keenya carraa kanarratti yaamicha keenya awwaattanii dhufuu qofa osoo hin taane carraa gammachuu kana qooda fudhachuu keessaniif gammachuun nutti dhagahamu guddaadha. Rabbi isinirraa haa jaalatu. Wasallallahu wasallama alaa nabiyyina Muhammadin wa alaa alihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Prezidaantii mana marii muslimtoota